lammaas dabalatee namoonni dhageettii qaban namoonni shoora gaarii taphachuu danda'an hundumtuu shoora ni qabaatu. Jawaar Mohaammed lammaa wajjin mari'achaa akka jiru beeksise. Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa irraan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Jalqabarraa mata dureewwan oduu isinitti muraan itti aansuudhaanis bal'ina isaa akkanaan isinitti mutaa. Oduu keenya jalqabaatiin Jawaar Mohaammed lammaa wajjin mari'achaa akka jiru beeksise. Jawaar kana kan dubbate gaaffii fi deebii Kadiroo Ilma wajjin gaggeessan yoo ta'u, gaasa guuttannee bifa haaraadhaan qabsootti galuufis qophiidha jedhe. Itti dabaluunis karaa keessoo marii guddaa biyya keessaa fi biyya alatti gaggeessaa jirra jechuudhaan Lammaa Magarsaa dabalatee hayyoota hedduu waliinis mari'achaa jirra jechuun dubbatee jira. Marii keenya irrattis roodmaappiin qophaa'aa jira jechuudhaan kan dubbate Jawaar Mohaammed dhimma qabsoo itti aanu irrattis waan hedduu dubbatee jira. Haasawa Jawaar Mohaammed kana bal'inaan afaanuma isaarraa kanaan isin dhaggeeffachiisu ta'a. Hagadhuma viidiyoo kanaatti na hordofa. Oduu keenya gara biraatiin bidiruun gara Yaman imalaa turte dhidhimuun lammiileen Itoophiyaa 20 du'anii. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 35 feetee turte Jibuutii irraa ka'uun qarqara galaana kibba lixa Yamanitti yeroo geessu dhidhimuun lubbuun lammiilee Itoophiyaa 20 darbu dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksise. Dhimma kanas bal'inaan kanan isinitti mutaa hagadhumaatti na hordofa. Oduu keenya gama biraatiin ajajaan waraana Israa'el haleellaa onkoloolessa 7 raawwatame ittisuu dadhabuu kootti gaabbeera jechuudhaan fedha kootiin aangoo nan gadhiisa jedhee jira. Dhimma kanas bal'inaan kanan isinitti mutaa hagadhumaatti na hordofa. Mata duree oduu keenya kan xumuraatiin Doonaald Tiraamp gurraandhala tokkorraa kaasee meeshaalee Chaayinaan oomishamuun gara biyya keessaa galfaman irratti taarifa parsantii 10 kaa'uuf yaadaa akka jiran himanii jiru. Tiraamp haasaa gaazexeessootaa Waayit Haawusitti kenneen Chaayinaan qoricha sammuu hadoojuu addunyaa guutuutti ga'u gara US'tti karaa Meeksikoo fi Kanaadaa ergaa jirti jechuun tarkaanfii kanaaf sababa ta'uus kaasanii jiru. Dhimma kanas bal'inaan kanan isinitti mutaa. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtullee tuquudhaan guyyaa guyyaa yeroo nuti odeeffannoo gadhiisnutti akka mallattoon beeksisaa isin qaqqabu godha. Chaanaalii kanarratti odeeffannoo dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaa waan argattaniif chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuu laayik sheer gochuullee hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin Jawaar Mohaammed lammaa wajjin mari'achaa akka jiru beeksise. Jawaar kana kan dubbate gaaffiif deebii Kadiroo Ilma wajjin gaggeesse yoo ta'u, gaasa guuttannee bifa haaraadhaan qabsootti galuufis qophiidha jedhe. Itti dabaluunis karaa keessoo marii guddaa biyya keessaa fi biyya alatti gaggeessaa jirra. Lammaa Magarsaa dabalatee hayyoota hedduu waliin mari'achaa jirra. Marii keenya irrattis roodmaappiin qophaa'aa jira jechuudhaan dubbatee jira. Haasaasaas akka ittaanutti irraa dhaggeeffadha. Mariilee hedduu godhamaa jira jechuudha. Kan inni keessatti hirmaachaa jiru, kan isin hirmaachaa jiru biyya keessatti sadarkaa adda addaatti marii bal'aa godhamaa jira. Cuunfaan marii sanii akka roodmaap ta'ee kan qophaa'u ta'a. Qophaa'allee jira. So warboon isaatti lammaas dabalatee namoonni dhageettii qaban namoonni shoora gaarii taphachuu danda'an hundumtuu shoora ni qabaatu akka yeroo isaaniitti. Itti dabaluudhaanis Jawaar Mohaammed yeroo ammaa Oromoon miidhaa gama lamaa keessa jira jechuudhaan gama tokkoon sirnichaan saamamee ajjeefama, gama biraatiin immoo Abiyyi maqaa Oromoo dahateet uummata biraa miidhaa jiras jedhee dubbate. Jallaa keenyaa ta'u malee maqaa keenyaan jira jechuudha. Dur tuffatamuu dandeenya, uummata bilisoomne, uummata qabsaa'uu hin dandeenye. Har'a garuu ilaalchi jibba Oromoodhaa babal'ataa jira. Maaliifi? Miidhaa gam lamaa keessa jirra beektaan amma. Gama tokkoon ni saamamna ajjeefamna sirrichaan. Gama biraatiin hoo maqaa keenya dahateet uummata biraa miidha. Waggaa kana jiru namni Amaara qofarra fuulleeffatan hoo uummatoonni kibbaa amma gariin abdii guddaa qabaachaa turan yeroo san. Har'a waggaa laalan mees sirna babal'achuun kuni abdii nurraa qaban sun gara shakkiitti gara abdii kutannaatti kan jijjiiramu godhaa jira jechuudha. Gaaffii Kadiroo Ilmoo sochii kanaan duraa keessatti qeerroota si waliin ture, Oppiidoon illee si waliin hojjechaa turte, amma garuu haalichi jijjiiramee jira, akkamiin qabsaa'uu dandeessa jedhee gaaffii gaafatameefis Jawaar Mohaammed akka kana jechuun deebii kenneera. Kan kanaan duraa caalatti hojjechuu dandeenya, ditteelii immoo amma hin himu jedhee deebise. Itti aansuudhaanis inumaayyuu dur caala amma jabaannee jirra, dur dippiloomaasiidhaan laafoo turre, amma garuu jabaannee jirra, dur teoorii siyaasaa qofa beekna, amma piraaktikaalii keessa gallee jirra jechuudhaanis deebisee jira. Kanaan dura jechuun qeerrootu ture, waan hedduutu ture, Oppiidoon si wajjin hojjechaa turre jettee Jawaar amma kan godhuu hin danda'u warri jedhutu jira. Amma san caalaa godhuu dandeenya.
Akkamiin? Gaafii akkamii sana mas diteelii barbaadan diteeliin man kennamu. Amma hubadhu dur tokkoffaa tiyoorii qorachaa turre amma piraaktikalii waan beenu baay'ee jira. Dur irra jireessaan sirna ala turre har'a sirna keessa gubbaa hamma gadiitti jirra. Dur dippilomaatikaalii baay'ee hin jiru. Har'a dippilomaatikaalii on behalf of the state waan hojjenne jira. Humna amma dura qabaannee dachaa qabna jechuudha. Comparative advantage jabaa qabna jechuudha amma dura caala. Dabalataanis Jawaar Mohaammed ergan tibbanaa mootummaa qeequu eegalees kan natti iyyaa jiru warra biyya alaarraa galee qofadha. Isaan immoo sirni bulchiinsaa yookiin isteetiin maal akka ta'e hin beekani jechuudhaan namoonni buleeyyiin mootummaa keessa jiran ministeeronnii fi jeneraalonni illee na qeeqaa hin jiranii isaan haga tokko haalli jiru isaaniif galee jira jechuudhaanis dubbate. Egaa waan kana eegale iyyuu ka maal godhu ijooluma alaa kana galte ka waaqatan. Waa'ee na warri buleeyyiin ka sirna san keessatti executive ta'e kan sirna keessa jiru sun maa callise. Ijoolleen kun waan hin galiniif jira. Because they have not seen what the state is. Haal waan state laafina state waan jedhu kana warra sirnicha kana keessa ture warra wal bira qabee ilaaluu danda'u. Warra sirna wayyaanee keessatti sirni akkamitti akka hojjetu, steetiin akkamitti akka hojjetu. Cimina steetii gaaf dura jiru keessa turanii miti hin beekan. Sirni laaffate waan jiru wal bira qabanii ilaalan. It's very clear for them. Ministeerotaaf, hogganoota biirootiif, jeneraalotaaf, warroon sirna kana waggaa 30 wayii keessa turaniif wanni an jedhu kun ifa. Maaliif wal bira qabanii comparatively ilaaluu danda'an. Gama biraatiin immoo yeroo ammaa Itoophiyaa keessa seera dhabdummaan baay'atee jira. Kan milishaan bakka argetti nama maxxansu kunis kana agarsiisa. Itoophiyaan Abiyyi Finfinneen dabartu jechuudhaanis dubbatee jira. Seera dhabdummaa gosa lama bifa lamaan deemuu jira. Beeksisanitti seera dhabdummaa lawlessness. The state is acting lawlessness. Amma milishaan maaliyaa nama maxxansu kun agarte jechuudha. Abiyyi Itoophiyaan isa Finfinneerra hin dabartu inni beeku waan bira dantaan qabu. Hin dabartu. Ilaalchisuun illee rakkoo qaba kenna irraa ka'eessuun. Maaliif maal jedha ture yeroo samma angoo jechuun muummicha ministeeraati Itoophiyaa jechuun Finfinnee yaadee yeroo qaba beekta. That is a very shallow understanding of state. Oduu keenya kan biraatiin bidiruun gara Yamaan imalaa turte dhidhimuun lammiileen Itoophiyaa 20 ta'an du'an. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 35 feetee turte Jibuutii irraa ka'uun qarqara galaana kibba lixa Yamanitti yeroo geessu dhidhimuun lubbuun lammiilee Itoophiyaa 20 darbuu dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksise. Taateen kun kan mudate sanbata darbe yoo ta'u balaa kanaan dubartoota 9 fi dhiira 11 dabalatee waliigalaan lubbuun lammiilee Itoophiyaa 20 darbuu dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksise. Erga yeroo dhiyoos godaantonni Itoophiyaa 10,000 lakkaa'aman jireenya fooyya'aa argachuuf jecha gara biyyoota galoo galaanaa ce'uuf yeroo yaalan galaana diimaa fi galoo galaana adan keessatti dhidhimuun lubbuun isaanii darbaa jira. Onkoloolessaa 2024 qarqara galaana Jibuutiitti bidiroonni 2 godaantota 320 fe'anii turan dhidhimuun lubbuun lammiilee Itoophiyaa 48 darbuu imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu ibsee ture. Eebila 2024 keessa bidiruun baay'inaan godaantota Itoophiyaa feetee qarqara Yamanitti dhidhimtee yoo xiqqaate namoonni 38 ta'an du'uun isaanis ni yaaddatama. Dabalataanis ji'a waxabajjii 2024 bidiruun irra caala godaantota Itoophiyaa fi Somaaliyaa feete erga qarqara galaana Somaaliyaa irraa kaatee booda dhidhimuun lubbuun namoota 49 darbee ture. Egaa daawwattoota keenya godaansa seeraan alaa kanaan lubbuun namoota hedduu darbaa jira. Dhimmi kunis dhimma xiyyeeffannoo cimaa barbaadudha. Oduu keenyatti aanuun Doonaald Tiraamp gurraan dhala tokkorraa kaasee meeshaalee Chaayinaan oomishamuun gara biyya keessaa galfaman irratti taarifaa parsantii 10 kaa'uuf yaada akka jiran himanii jiru. Tiraamp haasaa gaazexeessootaa Waayit Haawusitti kenneen Chaayinaan qoricha sammuu hadochuu addunyaa guutuutti ga'u gara US'tti karaa Meeksikoo fi Kanaadaa ergaa jirti jechuun tarkaanfii kanaaf sababa ta'us kaasanii jiru. Tiraamp itti aansuudhaanis gibira galtee parsantii 25 Meeksikoo fi Kanaadaa irraa akka ka'an doorsisuu hordofee kanaafis biyyoonni kunneen godaantota waraqaa ragaa hin qabnee fi qoricha sammuu hadochuu gara Ameerikaa akka seenuuf hayyamuu himatanii Ameerikaa maqaa dha'uu baatus ittaanaan ministeera muummee Chaayinaa kibxata darbee biyyi isaanii waldhabdee daldalaatiif furmaata kennanii fudhachuu barbaada akka jirtuu fi alergii ishees babal'isuu akka barbaaddu himanii jiru. Taarifa kaa'uun tibba guutuu duula filannootti Tiraamp irra deddeebiin dhimma waadaa itti seenaa turan ijoo yoo ta'u diinagdee Ameerikaa akka gargaaru cimsanii dubbatanii jiru.
Haa ta'u malee xiinxaltoonni akka jedhanitti lammiilee Ameerikaa qaala'insaaf saaxilamuun alatti dhaabbilee gocha haaloo bahinsaa biyya alaatiin miidhamaaf saaxiluu danda'a jechuun sodaa isaanii ibsataa jiru. Oduu keenya gama biraatiin ajajaan waraanaa Israa'el haleellaa onkoloolessa 7 raawwatame ittisuu dadhabuu kootti aangoo nan gadhiisaa jedhe. Hoogganaa olaanaa waraana Israa'el haleellaa cimaa gareen hidhattoota Filisxeem Haamaas onkoloolessa 7 bara 2023 raawwachuudhaan lubbuu namaa galaafate biyyattis waraanatti galche dhaabuu dadhabuutti itti gaafatamummaan kan isaa ta'uu hubachuudhaan aangoo gadhiisuu beeksise. Hooggansa olaanaa raayyaa ittisa Israa'el Leetinaal Jeneraal Heerzii Haleevii xalayaa ministeera isaatiif barreesseen ergama lammiilee Israa'el eeguuf qabu akkanaaf hin milkoofne amaneen jira jedhee dubbateera. Kufaatii hamaa kanaaf itti gaafatamummaa koo bahuu dadhabuun gaabbiin guyyaa guyyaan sa'atii hundana waliin deema umurii koo guutus akkasuma ta'a jechuudhaan ibsee jeneraalichi kaayyoo waraana Israa'el hunduu galma ga'uu dadhabuu isaa beekus IDF bu'aa guddaa argate gidduutti bitootessa 6 aangoo isaanii akka gadhiisan dubbatanii jiru. Waraana Haamaasii fi dandeettii bulchiinsa isaa daran diiguuf booji'amtoonni akka deebi'an mirkaneessuuf akkasumas Israa'eloonni haleellaa gareewwan hidhataniin buqqaan gara biyyaatti akka deebi'an dandeessisuuf qabsaa'uun itti fufas jedhanii yeroo muraasaan booda hoogganaan ajaja kibbaa IDF meejir jeneraal Yaaroon Finkelmaan akkasumas itti gaafatamummaa lammiilee eeguuf qabu akka hin milkoofne ibsuun aangoo gadhiisuu isaanii beeksisanii jiru. Aangoo gadhiisuun isaanii waliigalteen dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiisuu Gaazaa fi Israa'el waliigaltee irra gaame guyyoota 3 boodadha. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa oduun guyyaarraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.